Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Amirtuu Riikardis asoosama gabaabaa halkan barii Oodiitee jiru kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Namoonni kutaa tokkoffaan isin dabre viidiyoo keenya dabre keessa deebitanii akka daawwattan gammanumaan isin hubachiifna. Halkan barii Oodiitee. Abdiinis xiqqoo hafuura fudhachaa deebisee harmeen kee Caalaa harmeen kee jedhee Caalaanis naasuu guddaan itti dhufee naasuun guutamee dubbachuu dadhabee kophee qulqulleessu jiruu fi namoota kophee qulqulleessuuf isa bira dhufe dhiisee fiigee hara manaa murteessuu galuuf murteesse. Namoonni magaalaa keessa heddummaatanii waan jiraniif Caalaan of duraa daddarbaa hara manaa isaanii fiige. Yeroo Caalaan fiigee maaliif akka fiigee waan hin beekneef maali mucaan maraate jaanii isa dubbatan. Namoonni hedduun mooraa warra Caalaa waan keessa waan guutanii jiraniif Caalaan maaliif hin dhufnesa, maaliif ambulaansii hin yaamne, lubbuun keessa jirti jechaa mooraa keessa naanna'an. Caalaan mooraa isaanii yeroo seenu namoonni hedduun fuula isaanii kan gaddee fi tokko irratti imimmaan argame. Caalaan miila isaa fi mataa isaatiif qaamni isaa hollatee deemus dadhabee sagalee ciccitaa ta'een maaltu ta'e? Haati too maal taate? Haadha koo jechaa mana ol seenem. Asoosama gabaabaa halkan barii Oodiitee jiru kutaa sadaffaan hanga dhufuutti viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sabskiraayib, sheer godhuun nu jajjabeessaa, nu hordofaa isiniin jenna. Sabskiraayib godhuun maatii chaanala keenyaa ta'a.